Tolee, warri laayivii jirtanillee baga nagaan dhuftanii nagaan keessan akkamiin hundumtuu nagaadha miti. Akkasuma immoo warri karaa yuutuubii nu hordoftan akkasuma warri karaa teelegiraamis ta'ee karaa fuula feesbuukii hundumtu keessanuu nagaadha isiniin jechuun barbaada warri viidiyoo kana booddeellee ilaaltanii. Egaa kaa barumsi keenya kan afaan Oromoo akkuma itti fufetti jira. Egaa torbee yeroo hundumaayyuu sanbata guddaa sa'aatii kanatti akka sa'aatii biyya keenyatti naannoo sa'a 9tti laayiviidhaan barumsa afaan Oromoo hin baranna. Kanaaf har'allee itti fufnee barumsa keenya hin baranna jechuudha. Egaa barumsa keenya har'a kan barannu kutaalee himaa jedha. Barumsa kutaa 12ffaati jechuudha. Kutaa 12ffaarra geenye jirra. Kanaaf har'a kutaalee himaa kan jedhu baranna jechuudha. Kutaalee himaa kan jedhu baranna. Mee barumsa keenya har'aatti osoo hin darbin duratti torbee darbee maal akka baranne amma tokko isin haa yaadachiisuti. Sana booda barumsi keenya har'aa salphumatti isiniif gala jechuudha. Torbee darbee kan baranne hima ijaaruu barannee jirra. Hima sirrii kan ta'e akkamitti ijaarra kan jennuu fi hiika himaa amma tokko ilaallee jirra. Kan namoonni viidiyoo kutaa 11ffaa ilaaltanii amma tokko hubattaniittu jedheetan yaada. Kanaaf achirraa kaanitti har'a immoo itti fufnee waa'ee himaa ilaallaa kutaalee himaa. Erga jennee yeroo darbee hiika himaa akka ilaalletti himni tokko hima sirrii ta'uudhaaf ergaa guutuu dabarsuudhaaf fudhatama qabaachuudhaaf yoo xiqqaatee gulummoo fi xumura qabaachuu qaba jennee akkasumatti ulaagaa himaa ilaallee turre jechuudha. Barreeffama tokko hima kan isa taasisu yoo xiqqaatee gulummoo fi xumurtuu qabaachuu qaba jennee ilaallee turre. Har'a immoo mee kutaaleen himaa maal fa'aadha kan jedhu kutaalee himaa sana in ilaalla jechuudha. Himni tokko hima ta'uudhaaf yookiin hima sirrii afaan Oromoo ta'uudhaaf maal qabaachuu qaba? Kutaalee akkamii qabaachuu qaba kan jedhu salphisneet ilaalla. Tarii asirratti caasaleen himaa babal'aas ta'u nuun kan ilaallu garuu namoonni baay'een reefuu qubee afaan Oromoo baraa jirtan waan ta'eef caasaan himaa yookiin kutaan himaarra ilaallu kun gabaabsineet isa bu'uuraa qofa ilaalla. Namni tokko hima barreessuudhaaf yookiin hima sirrii ergaa sirrii ta'e barreeffachuudhaaf yoo akkamitti barreessee hima sirrii barreessuu danda'a kan jedhu walii wajjin hin ilaalla jechuudha. Kanaafuu har'a isuma bu'uuraa ta'e kutaalee himaa yookiin isa jalqabaa himni kamiyyuu qabaachuu qabu hin ilaallaa jechuudha. Kanaaf kutaaleen himaa maal fa'aadha? Egaa afaan Oromoo keessatti himni kutaalee lama qaba. Yeroo darbe amma tokko jechuullee yaaliin ture kutaa barnoota tokkoffaa keessatti afaan Oromoo keessatti himni kutaalee lama qaba. Kutaalee lama qaba jechuudha. Kutaaleen himaa sun maal fa'aadha? Kutaaleen himaa sun maal fa'aadha jennee ilaallee tokkoffaa irratti gulummoo qabaata. Himni kamiyyuu gulummoo qabaata. Asitti isarra maru kana jechuudha. Gulummoo qabaata. Gulummoo yookiin immoo maqaa inni biraa matima jennaan gulummoo kanaan jechuudha. Matima yookiin gulummoo lachuun isaaniiyyuu tokkuma jecha isaa garagamana hiikka isaa tokkuma. Gulummoo yookiin matima inni jedhu kunitti jecha tishooti qababbatee barraa'ee mataa himaa jechuudha. Asitti yoo adda cabsine mataa himaa ta'a jechuudha jecha tishooti. Egaa jecha tishootaa kun immoo maal akka ta'e yeroo biraan ilaalla. Kanaaf matima yookiin gulummoo qabaachuu qaba jechuudha. Himni tokko matima yookiin gulummoo qabaachuu qaba. Dabalataa maal qabaachuu qaba? Lammaffaadhaatti xumurtuu qabaachuu qaba. Himni tokko xumurtuu qabaachuu qaba. Kun ulaagaa himaa yookiin kutaa himaa isa lammaffaadha jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti himni tokko kutaalee kana lamaan qabaachuu qaba jechuudha. Kutaalee kana lamaan qabaachuu qaba. Maaliif maal? Gulummoo fi xumurtuu. Gulummoo fi xumurtuu yookiin gulummoo fi matimaa fi xumurtuu. Kana lamaan dirqama qabaachuu qaba jechuudha. Asirratti irra deebi'ee ammayyuu gulummoo yookiin matima kan jedhu kuni hiikan isaa tokkuma jechuma tokkotu maqaa lama qaba. Malee gulummoo yoo jenne matima yoo jenne illee tokkuma. Kanaaf gulummoon immoo maalidha? Xumurtuun immoo maalidha? Caasaa himaa yookiin kutaa himaa keessaa isa kamiin gulummoodha jenna?
isa kamiin immoo xumurtuudha jenna kan jedhu tokko tokkoon adda baasnee ilaalla jechuudha. Akka nama hundumaaf iyyuu galuufitti. Akka nama hundumaaf iyyuu galuufitti adda baasnee ilaallaa jechuudha. Kanaaf mee tokko tokkoonii suuta jenne haa ilaallu. Gulummoon maal akka ta'e, xumurtuun maal akka ta'e. Egaa kan warri dubbisuun isin rakkisu gulummoo jechuun isa jalqaba lakkoofsa tokkoffarra jiru kanaadha. Xumurtuu jechuun immoo isa lakkoofsa lammaffaarra jiru kanaadha jechuudha. Mee gulummoo haa ilaallu. Gulummoo jechuun maal jechuudha? Kutaa himaa keessaa yookiin caasaa himaa keessaa isa kamiin gulummoodha jenna? Mee kana hin ilaalla jechuudha gulummoon maal akka ta'e. Tarii namoonni armaan dura afaan Oromoo barattanii kutaalee barnootaa garaagaraa keessatti bartaniittu kun isin hin rakkisu. Garuu namoota reefuu qubee afaan Oromoo baruu jalqabdaniif egaa isaaniif baay'ee barsiisuun kan ilaallatu. Kanaaf gulummoo jechuun maal jechuudha? Gulummoo yookiin matima jechuun jecha abbaa dhimmaa yaadni hima sanaa ibsu jechuudha. Jecha abbaa dhimmaa yaadni hima sana ibsu yookiin kan himni sun waa'ee isaa haasa'u yoo himni nu barreessinu suni kan waa'ee isaa haasa'u maal jedhama? Gulummoo yookiin matima jedhama. Kan himni sun waa'ee isaa haasa'u. Egaa kun fakkeenyaan gaafa wanti salphumatti nuuf gala. Tarii amma hiikan kun akkasitti hin cimneef irra deddeebi'ee isin hubachiisuuf yaala. Gulummoo jechuun jecha abbaa dhimmaa yaadni hima sanaa ibsu jechuudha. Yookiin immoo gulummoo jechuun hima sana keessatti gocha sana kan raawwatudha. Hima sana keessatti gocha sana kan raawwatu gulummoo yookiin matima jedhama. Yookiin ammas maal jechuudha? Gochi suni akka raawwatu kan taasisu matima jedhama jechuudha. Afaan Oromoo keessatti hiiki matimaa yookiin gulummoo isa kana jechuudha. Maal jechuudha? Matima jechuun abbaa dhimmaa yaadni himni sun haasa'u, himni sun waa'ee isaa haasa'u yookiin immoo hima san keessatti gocha sana kan raawwate yookiin gochi sun immoo akka raawwatu sababa kan ta'e yookiin gochicha sana kan raawwachiise gulummoo yookiin matima jenna jechuudha afaan Oromoo keessatti. Mee fakkeenyaan ilaalla akka nuuf galuuf. Fakkeenya tokkoffaa irratti fudhadhee akkana jedha. Abdiin baay'ee gabaabaadha. Abdiin baay'ee gabaabaadha. Egaa kun hima guutuudha. Jalqaba inni kun hima ulaagaa afaan Oromooti guutee jennee ilaaluu danda'uu qabna jalqaba hima kana. Abdiin baay'ee gabaabaadha. Ergaa guutuu hin dabarsa. Fudhatamallee hin qaba. Yaadni isaa qindaa'aadha. Yaadni isaa nama biraaf hin gala jechuudha. Maaliif? Abdiin baay'ee gabaabaadha jennee yoo nama biraatti dubbannu himni kuni hiika guutuu qaba. Ergaa dabarsa. Abdiin dheerinni isaa yookiin hojjaan isaa kan nama kaawwan irra gabaabaa ta'uusaa ibsa. Baay'eeyyuu gabaabaa ta'uusaa ibsa jechuudha. Kuni hima guutuudha. Ergaa guutuu dabarsa. Ergaa guutuu erga dabarsee kutaa himaa kana keessaa gulummoon kami yookiin matimni kami jennee yoo ilaalle isa halluu addaatiin barraa'e kana jechuudha. Isa halluu ani irra maraa jiru kana isa kana jechuudha. Ani isa irra maraa jiru kunutti maal jechuudha? Gulummoo yookiin matima himichaati. Hima maal jedhu? Hima abdiin baay'ee gabaabaadha jedhu. Maaliif immoo matima ta'e? Hiika matimaa yommuu ilaallu yookiin hiika gulummoo yommuu ilaallu gulummoo jechuun abbaa dhimmaa himni sun waa'ee isaa haasa'uudha jenne. Kanaaf himni kun waa'ee eenyu haasa'a? Waa'ee abdii haasa'a. Abdiin baay'ee gabaabaadha jedha himni kun. Kanaafuu waa'ee abdii isaa, waa'ee hojjaa yookiin dheerina abdii haasa'a jechuudha. Kanaafuu hima kana keessatti abbaan dhimmaa eenyudha ree? Abdiidha jechuudha. Abdiin abbaa dhimmaatii jechuudha. Abbaa dhimmaati. Hima armaan olii keessatti gulummoon abdii kan jedhudha. Kanaafuu abdii kan jedhu kuni gulummoo yookiin matima hima kanaati. Gulummoo yookiin matima hima kanaati. Maaltu matima yookiin immoo gulummoo hima kanaa isa taasisa jennee ulaagaa gulummoo yommuu hiiknu ilaalle keessaa maal jechuudha? Kunis
himichi waa'ee isaa waan haasa'uuf, waa'ee nama kana, waa'ee abdii waan haasa'uuf, abdiin baay'ee gabaabaa waa ta'uusaa waan nutti himuu fi gulummoo yookiin matima hima kanaatii ta'a jechuudha abdiin. Kanaaf akka kanatti yeroo hima ijaarru himni tokko gulummoo qabaachuu qaba jechuudha. Maaliif amma mee gulummoo kana keessaa haqu? Mee gulummoo kana osoon keessaa haqee gulummoo kana ammoo osoon keessaa haqee mee gulummoo kanarraa balleessu? Gulummoo kanan balleessa. Gulummoo kana gaafan balleessee baay'ee gabaabaadha. Baay'ee gabaabaadha. Eenyutu baay'ee gabaabaadha? Eenyutu baay'ee gabaabaadha? Gaaffii ta'a jechuudha. Waa'ee eenyuu haasa'a? Waa'ee eenyuu haasa'a? Baay'ee gabaabaadha jedha. Waa'ee eenyuu haasa'a? Inni baay'ee gabaabaadha kun waa'ee eenyuu haasa'a? Kanaafuu himni kamiyyuu gulummoo malee ergaa guutuu nuun dabarsu jechuudha. Himni tokko barreeffamuudhaa fi waa'ee wanta haasofnu sana yookiin abbaa dhimmaa sana jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu akka sanatti akkasiin adda baafattaniin barbaadaa jechuudha. Akkasiin adda baafattaniin barbaadaa jechuudha. Kanaaf hima kana keessatti abdii inni jedhu gulummoo himichaa akka ta'u yookiin immoo gulummoo himichaa akka ta'e akka adda baafattaniin barbaadaa jechuudha. Mee immoo fakkeenya biraa fudhannee haa ilaallu. Waraabessi hoolaa nyaate. Waraabessi hoolaa nyaate. Waraabessi hoolaa nyaate. Ergaa guutuun dabarsaa? Eeyyee ni dabarsa. Waraabessi hoolaa nyaachuu isaa nutti hima. Waraabessi hoolaa nyaachuu isaa nutti hima. Kanaaf gocha kana eenyutu raawwate? Waraabessatu raawwate. Waraabessi maal godhe? Hoolaa nyaate. Waraabessi hoolaa nyaate. Amma asirratti waraabessi abbaa dhimmaati. Waa'ee isaa haasa'aa jirra. Gocha kana hin raawwate moo raawwachise yoo ta'e gocha kana hin raawwate ofuma isaatii raawwate. Waraabessi ofuma isaatii maal godhe? Hoolaa nyaate jechuudha. Hoolaa nyaate. Kanaafuu gulummoon hima kanaa maal ta'a jechuudha? Waraabessa kan jedhu ta'a jechuudha. Waraabessa kan jedhu kuni gulummoo hima kanaa ta'a jechuudha. Waraabessi inni jedhu kuni gulummoo hima kanaa. Maaliif gochicha raawwate? Gochicha raawwate. Gochicha raawwate. Egaa kaa waan tokko wanti isin himuu barbaadu asirratti namoonni dhaggeeffachaa jirtan ammas karaa laayifis booddee namoonni dhaggeeffattanii gulummoon yeroo baay'ee maqaadha. Gulummoon yookiin matimni yeroo baay'ee maqaadha. Fakkeenya waraabessa kan jedhu kun maqaadha. Akkuma ilaalu abdii kan jedhu maqaadha. Fakkeenya biroollee baay'ee fudhannee gara booddeetti ni ilaalla. Isinitti dhedheeressu gaggabaabsee. Kanaaf waraabessi hoolaa nyaate kan jedhu keessatti waraabessa inni jedhu kuni gulummoodha jechuudha. Maal jechuudha? Gocha sana raawwate waraabessi. Gocha sana waan raawwatee fi gulummoo ta'e jechuudha. Gochicha raawwate. Kan irratti raawwatame garuu hooladha. Hoolaan immoo akkasitti gulummoo miti. Maal akka ta'e yeroo biraatti ilaalla. Kun kan gochi sun irratti raawwatamedha. Raawwatama jedhama. Isa kana yeroo biraatti ilaalla. Waa'ee isaa amma keessan gallu. Waa'ee gulummoo qofa ilaalaa jirra jechuudha. Akka gaaffis hin taanee fi asirratti waraabessa kan jedhu qofatu gulummoodha. Waa'ee hoolaa maal kan jedhu waa'ee nyaatee booddee isaa ilaalla jechuudha. Kanaaf waraabessa kan jedhu kuni gulummoo ta'e jechuudha hima kana keessatti. Mee fakkeenya sadaffaa immoo haa ilaallu. Tolaan nama ajjeesise. Tolaan nama ajjeesise. Jalqaba mee himni kun hiika guutuu qabaa? Ergaa sirriin dabarsaa? Jennee ilaallu jalqaba. Tolaan nama ajjeesise. Eeyyee tolaan nama ajjeessuusaa nutti hima himni kun. Tolaan nama ajjeessuusaa nutti himaa jechuudha. Tolaan nama ajjeesise. Inni jedhu kuni hima sirriidha. Kanaaf eenyulee gulummoo isaa? Tolaa kan jedhu. Tolaa kan jedhu kuni gulummoo ta'a jechuudha. Gulummoo yookiin immoo matima
hima kanaa ta'a jechuudha. Matima hima kanaa ta'a jechuudha. Kanaaf hima kana keessatti tolaan kan jedhu matima himichaa ta'a. Maaliif matima himichaa ta'e? Gochicha raawwachiise yookiin gochi sun akka raawwatu taasise. Kana jechuun nama ajjeese jechuun ofii ajjeese miti. Namni biraa akka nama ajjeesu hin ajaje yookiin ajaja dabarse yookiin immoo wanta ta'e godhe jechuudha. Kanaaf hima kana keessatti gochichi akka raawwatamu kan taasise nama tolaa jedhamu. Kanaafuu tolaan gulummoo hima kanaati jechuudha. Gulummoo hima kanaati. Gulummoo hima kanaati. Kanaaf egaa gulummoon maaliif nu barbaachisa? Yeroo baay'ee kaa gulummoon maaliif nu barbaachisa jennee ilaallee gulummooni hima sirrii akka ijaarruuf ga'ee taphata jechuudha. Hima sirrii akka ijaarruuf ga'ee taphata. Kanaaf himni kamiyyuu hundumaayyuu gulummoo qabaachuu qaba. Gulummoo keessaa ganne yoo ijaarree sirrii miti jechuudha himni sun. Ergaa guutuun dabarsu maaliif? Waa'ee dhimma abbaa haasofnu sana yookiin waa'ee nama gochi sana raawwachiisu gochi sana raawwatu sana adda baasnee beekuudhaa fi gulummoo qabaachuu qaba jechuudha. Mee immoo fakkeenya muraasa fudhannee haa ilaallu ammayyuu. Tolaan laaqana nyaate. Tolaan laaqana nyaate. Tolaan kan jedhu kuni maal ta'a jechuudha? Gulummoo hima kanaa ta'a. Maaliif? Kan gochicha raawwate tolaadha. Maal godhe? Laaqana nyaate. Inni boru dhufa. Inni boru dhufa. Eenyu inni boru dhufa. Kanaafuu inni kan jedhu kunillee gulummoo hima kanaa ta'a jechuudha. Himni kun waa'ee isaasa. Waa'ee inni jedhu kun kaa abdataa ta'uu danda'a. Tolasaa tufaa ta'uu danda'a. Nama maqaafee ta'uu danda'a. Inni boru dhufa. Kanaafuu himni sun waa'ee kanaa haasa waan ta'eef gulummoodha jechuudha. Ani kaleessan galee. Eenyu ani? Waa'ee kowaasaa jechuudha. Waa'ee kowaasaa jechuudha. Ani kan jedhu kuni gulummoo ta'a jechuudha. Akkasuma afuraffaa irratti tolaan barsiisadha. Eenyu? Tolaan kan jedhu kun barsiisadha. Tolaan barsiisadha. Kanaafuu waa'ee eenyu haasa'a jechuudha? Waa'ee tolaa haasa'a. Tolaan maali? Tolaan barsiisaadha. Tolaan barsiisaadha. Kanaafuu tolaa kan jedhu kuni gulummoo ta'aa jechuudha. Gulummoo hima kanaa ta'aa jechuudha. Akkasuma sareen dutte jedha. Fakkeenyi shanaffaan sareen dutte. Kanaafuu saree inni jedhu kuni gulummoo ta'aa jechuudha. Akkasuma inni kitaaba dubbisedha ja'affaa irratti. Inni kan jedhu kuni gulummoo ta'a jechuudha. Gochicha kan raawwate inni kan jedhu jechuudha. Fardi gulufe kan jedhu kuni keessatti eenyu gulufe? Farda. Kanaafuu abbaan dhimmichaa himni kuni yookiin himni kun waa'ee isaa kan haasa'u farda gati ta'ee fi kanaaf gulummoon isaa farda ta'aa jechuudha. Gulummoon isaa farda ta'aa jechuudha. Kanaaf tufaan kan jedhu hima tokko keessatti gulummoo ta'a. Lammaffaa keessatti inni boru dhufa kan jedhu inni kan jedhu gulummoo ta'a. Sadaffaa keessatti ani kaleessan gale kan jedhu ani kan jedhu gulummoo ta'a. Afuraffaa keessatti tolaan barsiisadha kan jedhu tolaan kan jedhu gulummoo ta'a. Shanaffaa keessatti sareen dutte kan jedhu sareen inni jedhu gulummoo ta'a. Ja'affaa inni kitaaba dubbise kan jedhu inni kan jedhu gulummoo ta'a jechuudha. Torbaffaa irratti fardi gulufe kan jedhu fardi kan jedhu gulummoo ta'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti afaan Oromoo keessatti dirqama akka ta'e hima tokko ijaaruu keessatti gulummoon ga'ee akka qabu walii wajjin ilaalleera jechuudha. Gulummoon maal akka ta'e yookiin kutaa himaa keessaa isa tokko yookiin gulummoo ilaallee jirra jechuudha. Gulummoo ilaallee jirra jechuudha. Amma moo ittaan sineemee kutaa himaa keessaa isa lammaffaa walii wajjin ilaalla. Kutaa himaa keessaa isa lammaffaa walii wajjin ilaalla. Kutaa himaa keessaa inni lammaffaan eenyudha jennee turre xumurtuudha jennee turre. Xumurtuudha jennee turre. Kanaafuu xumurtuu jechuun immoo maal jechuudha yookiin immoo kutaa himaa keessaa isaa kan akkamitti xumurtuun immoo maal waan ta'eef xumurtuun kuni kutaa himaa ta'e.
Mee hiika isaa walii galaa ilaallu akka afaan Oromootti. Xumurtuun jecha waa'ee gulummichaa yookiin waa'ee matima ibsuudhaan himicha xumurudha. Irraan deebi'aa. Xumurtuu jechuun jecha waa'ee himichaa keessatti waa'ee gulummichaa yookiin waa'ee matimichaa ibsuudhaan himicha xumurudha. Kanaafuu maal jechuudha? Xumurtuun kutaa himaa isa lammaffaadha jechuudha. Maaliif akkuma jalqaba gaafa duraa ilaallee himni tokko hima ta'uudhaaf dirqama yoo xiqqaatee gulummuu fi xumurtuu qabaachuu qaba. Kana jechuun kan gochicha raawwatuu fi gochicha akka raawwatame kan ibsu waliin dhufaa jechuudha. Gulummuun gochicha raawwata yookiin gochichi akka raawwatu taasisa yookiin abbaa dhimmaati. Xumurtuun immoo dhimmicha akka raawwatame yookiin gochicha akka raawwatame yookiin gochicha akka raawwachiifatame xumuruudhaanii waa'ee hima sanaa yookiin waa'ee gulummoo sanaa nutti himuudhaan hima guutuu taasisaa jechuudha. Mee fakkeenyaan ilaalla akkasiniif salphatuuf. Fakkeenyaaf bokkaan roobe. Amma bokkaa inni jedhu kun akkuma jalqaba ilaallee gulummoo ta'a jechuudha. Bokkaan maal ta'e? Xumurtuun kun xumuree nutti hime jechuudha akka inni hima ta'e. Bokkaan roobe. Bokkaan maal akka ta'e xumurtuun xumuree nutti hime jechuudha. Kanaafuu xumurtuu jechuun gulummicha xumuruudhaan yookiin yaada isaa yookiin wanta waa'ee gulummoo isaa nutti himuudhaan kan xumuru xumurtuu jedhama afaan Oromoo keessatti. Kanaaf inni halluu keelloodhaan barreeffame inni irra maraa jiru kuni xumurtuudha jechuudha. Kutaa himaa isa lammaffaa. Kanaafuu hima kana hima tokko faana keessatti ilaallee himni kun waa lama qofa keessa qaba. Bokkaan roobe, bokkaan kan jedhuu fi roobe kan jedhu. Bokkaan kan jedhu inni jalqabaa kun gulummoo ta'a jechuudha. Inni lammaffaa kun immoo roobe kan jedhu xumurtuu ta'a. Kanaafuu himni kun yoo xiqqaate himni kamiyyuu gulummoo fi xumurtuu qabaachuun dirqama ta'a. Kana ala hin ta'u jechuudha. Maaliif bokkaa biraa amma fakkeenya roobee kan jedhu xumurtuu osoo naqee isa kana osoo asii haqee bokkaan jedha. Bokkaan maal ta'e? Ni dhufe moo? Ni roobe moo? Roobuuf moo? Roobee darbe moo? Yoom rooba? Wanti tokko wanti waa'ee bokkaatti himamee jiru jechuudha. Kanaaf dirqama gulummoon kun xumuramee jechuudha. Gulummoon kun xumuramee gulummoon inni bokkaa jedhu kun xumuramee hima sirrii yookiin ergaa sirrii nuu dabarsuudhaa fi maal qabaachuu qaba jechuudha. Xumurtuu qabaachuu qaba jechuudha. Xumurtuu qabaachuu qaba. Kanaafuu bokkaan roobe inni jedhu kuni xumuramee jechuudha. Mee immoo hima itti aanu haa ilaallu. Hima lammaffaa irratti fakkeenya fudhadhe kana haa ilaallu. Inni kitaaba dubbise. Inni kitaaba dubbise. Inni maal godhe? Inni kitaaba ni bite moo? Ni dubbise moo? Ni gurgure moo? Ni barreesse moo? Ni tarsaase moo? Ni gate moo? Ni argate moo? Akka nu gaaffii kana hunda keessa sammuun keenya deebii argatuu fi gaaffii kana hunda keessa sammuun keenya deebii argatuu fi maal godha jechuudha? Xumuretoo ergaa himichaa nutti hime jechuudha. Xumurtuun kun mee dhala xumurtuu kana gahee ishee asumatti. Mee xumurtuu kana osoo hin jiraatin inni kitaaba maal godhame? Akkamitti beekna? Hin bite moo? Hin gurgure moo? Hin barreesse moo? Hin dubbise moo? Waanuma ergicha hin beeknu jechuudha gaarii ta'eef. Kanaafuu xumurtuun jiraachuun dirqama jechuudha himni tokko xumuramuudhaaf. Kanaaf inni kitaaba dubbise inni jedhu kuni himicha xumuruudhaan ergaa guutuu akka inni qabaatu hin taasisee jechuudha. Hin taasisee jechuudha. Kanaafuu xumurtuun gulummichi gocha inni raawwatu xumuruudhaan akka inni hima guutuu taasisu yookiin ergaa guutuu dabarsu ni taasisaa jechuudha. Ni taasisaa jechuudha. Mee immoo fakkeenya sadaffaa irratti walii wajjin ilaallu. Fakkeenya sadaffaan ani fudhadhe akkas jedha. Lalisaan fiige. Lalisaan maal godhe? Lalisaan fiige. Lalisaan gocha baay'ee raawwachuu danda'a. Lalisaan nyaachuu danda'a, dhuguu danda'a, deemuu danda'a, taa'uu danda'a, dhaabbachuu danda'a, waan baay'ee raawwachuu danda'a. Garuu gocha lalisaan raawwate keessaa fiige jettee xumurtuun kun akka lalisaan fiige nutti himte jechuudha. Gahee xumurtuu ilaalame. Lalisaan fiige jettee himicha xumuruudhaan nutti himte jechuudha. Afuraffaa irratti gadaan Finfinnee deeme. Gadaan Finfinnee deeme. Xumurtuu eenyu ta'a jechuudha? Deemee kan jedhu kana ta'a jechuudha. Deemee kan jedhu kana ta'a jechuudha. Deemee kan jedhu kana
ta'a jechuudha. Gadaan Finfinnee deeme. Gadaan maal godhe? Gadaan Finfinnee maal godhe? Gadaan Finfinnee keessa ture moo Finfinnee keessa jiraata moo Finfinnee deeme moo Finfinneedhaa dhufa moo kan jedhu himicha xumura tokkoon xumuraan akka inni ergaa guutuuf dabarsu taasisa jechuudha. Kanaafuu gadaan Finfinnee deemee kan jedhu kuni deemuu isaa xumurtuu halluu keelloon barreeffame kun nutti himti jechuudha. Meettuma fuunee fakkeenyaa ilaalu. Fakkeenya shanaffaa irratti inni farda gulufsiise. Inni farda maal godhe? Ni gulufsiise. Gulufsiise isheen jettu kuni xumurtuu taatetu himicha guutuu taasisti jechuudha. Akkuma sanaa jechuudha. Akkuma fakkeenya duraa ilaalu. Akkasuma immoo isaan laaqana nyaatan. Isaan maal godhan? Laaqana nyaatan. Laaqana nyaatan. Nyaatan isheen jettu isheen halluu keelloodhaan barreeffamte kuni himicha xumuruudha yookiin gulummoo isaan jedhu kana xumuruudhaani akka gochi isaanii sun maal akka ta'e namni tokko waa'ee isaanii akka baruu nutti himte jechuudha. Isheen nyaatan jettu kun. Kanaafuu isheen kun xumurtuu hima kanaati jechuudha. Akkasuma ilmi tufaa guddate. Ilmi tufaa guddatedha fakkeenya torbaffaa irratti. Ilmi tufaa maal ta'e? Ni dhalatee? Ni deemee? Ni dhufee? Maal ta'e ilmi tufaa? Kanaaf ilmi tufaa guddate jetteetoo xumurtuun guddate jettuun itti galuudhaan himicha guutaa osoo ergicha nutti himte jechuudha. Xumurtuun isheen guddate jettu kun jechuudha. Akkasuma 8ffaa barattoonni qubee baratan. Qubee baratan. Barattoonni qubee baratan. Barattoonni qubee maal godhan? Ni dubbisammoo, ni baratammoo, ni barreessammoo, ni kalaqammoo, ni argatammoo kan jedhu gocha kana keessa kam akka ta'e adda baastee baratan kan jettu kun hima kana xumurtee nutti himti jechuudha. Kanaafuu egaa akka isaan kunniin kutaalee himaati jechuudha. Kutaalee himaati. Kutaalee himaati. Kanaaf har'a immoo kutaa himaa keessa amma tokko hubattee jirta yaada waa'ee muraasaa. Garuu waan tokko osoon hin barumsa keenya irraan xumurini akka namoonni baay'een keessan bitaas ittiin galleef yeroo jalqaba hima hiiknu torbee darbe maal jennu inni tokko yoo xiqqaatee gulummoo fi xumurtuu qabaachuu qaba jenne. Asirratti amma wanta adda baasuu qabdanii himni tokko gulummoo fi xumurtuu qofa qabaata miti. Kan adda baasuu qabdanii gulummoo fi xumurtuu qofa qabaata miti. Waan baay'ee dabalatee qabaata. Gulummoo fi xumurtuu dabalatee ibsa maqaa qabaachuu danda'a. Ibsa xumuraa qabaachuu danda'a. Wal qabsiistuu qabaachuu danda'a. Akkasuma dhamjecha qabaachuu danda'a. Waan baay'eetu jira gara fuulduraatti ilaalla adda qoonnee. Kanaaf fakkeenyaaf amma barattoonni qubee baratan kan jedhu keessatti barattoonni kan jedhu gulummoodha jennee baratan kan jedhu xumura jennee qubee inni jedhu kun maali? Kan jedhu namoota gaaffii sammuu keessatti hin dhumuu fi yeroo biraa kutaa barnoota biraa keessatti immoo gara fuulduraatti itti fufna waan ta'eef namoonni baratanii walii wajjin ilaalla jechuudha akka bitaas ittiin galleef akka konfiyuushinii yookiin immoo akka xiqqoo yaadni keessan inni maali jedhee gaaffii sitti uumamne. Kanaaf isuman ammas itti waa'ee gulummoo fi waa'ee xumurtuu adda baafachuudhaaf yaalaa isiniin jechuun barbaade jechuudha. Keessattuu barattoonni keenya namoonni karaa galee telegiraamii baratanii akka sanatti akka hubattan jechuun barbaada. Akkasuma immoo gama dhumaatti ergaan akkuma yeroo baay'ee jedhu namoonni afaan Oromoo barachuu barbaadan carraa mana barumsaallee hin seennee yookiin kallattii biraatiin ta'uu danda'a qubee afaan Oromoo adda baastanii hin beekne barachuu yoo barbaadan dubbisuu barreessuu danda'uu yoo barbaadanii gara keenya koottaa hin barattu siin jechuu barbaadna. Gara chaanaalii keenya karaa fuula feesbuukiitiin nu argattu waamicha qubee yoo jettan karaa telegiraamiitiin garee irratti nu argattu yoo waamicha qubee jettanii barbaadan karaa fuula yuutuubii illee akkasuma waamicha qubee jettanii yoo barbaadan nu argattu jechuudha. Haala sanaan sarchi godhaatoo nu argadhaa koottaa gara garee keenyatti galmaa baradhaa isiniin jenna. Nama sadarkaa bira jiru hin barsiifna. Qubee irraa jalqabnee hamma seellugaa afaan Oromoo guutuu isaatti hin barsiifna jechuudha. Kanaaf hiriyoota keessan illee warri barachaa jirtan affeeraa isiniin jechuun barbaada. Maaliif walaa barsiifnu walirraa haa barannu afaan keenya waliin taanee haa guddisnu barreessuu haa dandeenyu dubbisuu haa dandeenyu isiniin jechuun barbaada. Kanaaf addunyaan keessa jiru kun teekinooloojiidhaan wal qabatee jirti. Waa barreessuu waa dubbisuu danda'uun dirqama jechuudha addunyaan amma keessa jiru kana keessatti. Kanaaf akka sanatti hubattanii warroonni barachuu barbaadan gara keenya koottaa isin jechuu barbaanna.
Akkasuma immoo viidiyoo keenya please namootaaf share godhaa. Yoo isin tole immoo yoo isin gammachiise waan gaarii jettanii yaaddanii subscribe godhaa, like godhaa, too share godhaa namoota biraan nu gahaa jechuu barbaanna. Yoo isin gammachiise jechuudha. Yoo isin tole dhaloota hin fayyada jettanii yoo yaaddan maaliif barumsi barsiisu kun dhaloota tokko yookiin lama yookiin nama tokko yookiin nama lama akka inni dubbisuu danda'u, akka inni barreessuu danda'u taasisa yoo ta'e baay'ee nama gammachiisa. Gammachuun keenya inni guddaan sana satisfaakshinii sammuu namaaf kenna jechuudha. Kanaaf akka sanatti wal hubannee namoonni barachuu barbaadan koottaa baradhaa isiniin jechuu barbaanna. Kuni affeerraa keenyadha. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Namoonni gaaffii, yaada, koomentii yoo qabaattan karaa garee keenya telegiraamis ta'ee karaa koomentii yuutuubii nuun kaa'uu dandeessu hin jenna. Kanuma barumsi keenya har'aa asirratti xumuramaa waan dhaggeeffattaniif